irrat argite gado qabate deemu ndandau isa kana godhatana Kristos keessan jiru jechora nama hindi batana Kristosin qabu jechora nama hinji batana Kristosin qabu jechora jolle waaqayyo hin ari'atana Kristosin of keessan qabu jechora maaliif afurri waaqayyo ragaa isaa baa waan ta'eef waan afurri waaqayyo ragaa isaa baa itti fufee hin godhatana Kristosin utuuf keessaa qabu kanaaf egaa wanti ittiin addaan ba'uu dandeenyu tokko yoo jiraate wanti ittiin madaalamne addaan ba'uu nurra jiru tokko yoo jiraate maaliif jaalala Kiristoosiitiin jechuudha galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf obboleewwan kiyya warri dubbii kana dhageettan warri Kiristoosii qabamtanii jiraattan eessa dhaabannee jirra Kiristoosiin akkamitti qabannee deemaatii jirra kanaaf namni Kiristoosiin utuu qabu cubbuu hojjechuu hin danda'u itti deddeebi'ee cubbuun hojjechuu hin danda'u jedha Yohaannis 1:3 keessa yeroo dubbiftanii ta'e itti deddeebi'ee har'a kijibee jennaan borus hin kijiba taanaan egaa Kiristoos na keessa hin jiru jechuudha adda hin soba taanaan itti deddeebi'ee soba hin dubbadha taanaan Kiristoos na keessa hin jiru jechuudha obboleewwan kiyya kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha adii isinitti himaa dhagaa warri kana dhageettan dhossaan hin jiru dubbii waaqaa ifa waan ta'eef namni kaleessa nama jibbee ammallee deebi'ee nama hin jibba taanaan namni kaleessa nama dhiibu ammallee deebi'ee nama hin dhiiba taanaan namni kaleessa nama tuffatu ammallee deebi'ee namoota hin tuffata taanaan warra Kiristoosiin qabatanii deeman hin tuffata taanaan Kiristoos keessa hin jiru jechuudha jaalalli waaqayyoo keessa hin jiru jechuudha homa asii achi wayituu hin qabu kanaaf obboleettii tiyya obboleessa kiyyaadha dubbii kana kan dhageete eessa dhaabattee jirta murtiin tokkotti yookaan kan biyya lafaa ta'u yookaan ammoo kan waaqayyoo ta'u mul'ata Yohaannisii keessa dubbii waaqaa kana jedha waa'ee waldaa torbaniitti yeroo barreessu Laawodiqiyaa yeroo barreesseetiin jedhu ati yookaan ho'aa yookaan qabbanaa hin taane buukanaa waan taate afaan kiyya keessaa sigataa jedha ho'aa yookaan qabbanaa kami wali ho'aa moo qabbanaa ho'aa yoo taate Kiristoosin jabaachuurti kadhannaatti cimuu si barbaachisa qabbanaa taanaan Kiristoos gara ho'aa akkasi fiduu kadhachuudha buukanaa taanaan gargar ba'uu sirra jira jechuudha lamaan walitti oofuu hin dandeettu waan lamaa wali oofuu hin dandeettu maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u addaan ba'uun baay'ee barbaachisaa Kiristoosin addaan ba'uun baay'ee barbaachisa Kiristoosin qabattee ennaan murtiin kan ka'e yeroo hundumayyuu Kiristoosin amanummaa Kiristoosii waliin qabdu san cimsachuun mataa kee irra jira murtii keeti hafuurri garuu kan garaa kee keessa jiru garaa gaasiiba Efesoon 3:21 irratti yeroo ilaaltanitti jedhe humni isin keessa jiru suni isa amma isin kadhattanii irra caalchisee karaa Kiristoos Yesuusii isiniif hin dabalaa jedha sagaleen gooftaa maqaa waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u kanaaf eenyullee kan cubbuu hojjetu seeran qabu jechuudha sirnan qabu sirnaa ala akkuma bakka akkuma waan ati gabbayee deema jechuudha mul'atan qabu dubbii waaqayyoo namni mul'atan qabne gadhiisiira sabni mul'atan qabne gadhiisiira gara ba'uun beeku garri martuu qajeelaatti fakkaata kan Kiristoosiin qabu garuu sirna qaba seera qaba akkaataa itti deemu qaba galanni gooftaaf haa ta'u maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u kanaaf garam dhaabatteerti eessa dhaabatteerti akkamitti deemaa jirti amantii keetiin jabaattee garamitti deemuu jirtu murtii kee akkamii irra qabattee deemaa jirtu maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u waaqayyo baay'ee si galateeffannaa ulfinni maqaa Yesuusiin siif haa ta'u kan hundaa waan nu gooteef amma immoo sagalee keessa dhageenye kana akka jiraan maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ati nu gargaari humna keetiin gooftaa bara baraa kan dubbii kana dhagaan kan yaa waaqayyo gooftaa lallaba kana dhagaan Yesuus ilma waaqayyoo murtii akka ittiin taanetti jireenya bara baraati kan isaan qopheessu kan isaan kakaasu kan yaa waaqayyo gooftaa aagii ittiin deebi'an akka ta'uu danda'u maqaa Yesuusiitiin isaan gargaari kan ammoo waan gootuuf galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiitiin humni seexanaa aboon isaa hundumtuu murtiin isaa wanti inni godhu hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kan garagale haa ta'u
ardiif samii irratti maqaa Yesuusiitiin lafa kana irratti asi'achuu taaluudhaan hojii dukkanaa, hojii hamminaa, hojii hin taane, hojii faallaa Waaqayyoo, hojii ifa Waaqayyoo tiin daangessu kan hojjetu maqaa Yesuusiitiin mataan isaa kan dhaame haa ta'u. Kan ammoo gootaa galanni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Hallelujah.